Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa barattoota harka qalleeyyiif deeggarsa meeshaalee barnootaa taasise. Deeggarsi kunis karaa biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaa akka qaqqabuuf kenneera. Yusuf Warqisaa. Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa hojiilee tola ooltummaan tajaajilootaa fi hojiilee garaagaraa hojjechaa jiraachuu kan ibse. Hojiilee kana keessa guyyaa kana qaamolee qooda fudhattootaa fi hojjettoota biiroo qindeessuudhaan meeshaalee deeggarsa barnoota barattoota 240 ta'aniif deeggarsa taasiseera. Meeshaaleen barnootaa kunis barruulee, qalamaa fi boorsaawwan kan of keessatti hammate yoo ta'u, kanas karaa biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa akka qaqqabu dabarsee kenneera. Hooggantuu itti aantuun biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa aadde Magartuu Mohammad biiroon isaanii hojii tola ooltummaan deeggarsa garaagaraa waggaa waggaan taasisaa jiraachuu kaasuun muuxannoo kana biirooleen biroos qooddatanii akka hojjetaniif dhaamani. Namni dheebuu barnootaa qabu tokkolleen akka manatti nafne ijjannoo jedhuun barattoota lakkoofsa miliyoona guddaa qabnu barattoota qabnu kana dabtara firii tokko dhabuudhaaf mana isaanii keessa taa'an kana yaadannee sababa nuti geessisneen barataan kun immoo waa barachuu danda'a jedhamee ijjannoo namni waan qaburraa wal gargaaree tajaajila kannuu qaba kan baratu immoo barachuu qaba jedhuudhaan humna ifii sassaabdanii qaama kadhachuu qabdu kadhattanii ifiif immoo hirmaannaa keessan taasistanii haadha hiyyeessaatiif mana jaartan. Biiroon kun amaleeffateetiin jira barabaraan waan kana godha. Barataa haga danda'e humna isaatiin waan qabu anarraa waan eeggamu jedhee barataa deeggaree hin barsiisa. Mana haadha hiyyeessaa immoo yoo xiqqaate waggaatti tokko injaara bara kanas jaarree jala bultii ayyaana irreechaatiif haadha hiyyeessaa harkaan kan geenyu ta'a jechuudha. Kun amala biiroo kanaati waan ta'eef wanni kun jajjabeeffamee biiroo kanarra darbee biirooleen hundinuu waan kana gochuu akka qaban asumaan dhaamsa koos dhaamuun barbaada. Biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa irraa bakka bu'uun meeshaalee kana kan fuudhan aadde Faaxumaa Adam hojii deeggarsa biiroon carraa hojii uumuu Oromiyaa taasise biiroolee biroofuu fakkeenya ta'uu waan danda'uuf fuulduraaf cimee akka itti fufuu qabu dhaaman. Hojii milkaa'inaa hojii rabbii jaalatu hojjechaa jirtu waan ta'eef ammas hojii nu barattoota kanaaf hojii biiroo kanarraa sila bajeta mootummaarraa otoo hin ta'in hojjettootumarraa walitti qabamee hammana bitamuun isaa muuxannoo seektaroota birootiif haala ta'uu danda'uutiin hojjetame waan ta'eef irra deebi'uudhaan maqaa biiroo dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaatiin hojjettoota keessan baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Kun muuxannoo ta'eetti fufuu qaba jechuudha. Bajeta mootummaatiin otoo hin ta'in saantima tokko nama homaa hin qabneef waa gumaachuun rabbiirraas waa argama waan ta'eef kun itti fufsiisuu qabdu. Mana ijaaraa jirtan kanas dubartiidhaaf ijaartu kun waan guddaadha. Ammas yoo waaqayyoo fedha isaa ta'ee jiraanne bara dhufuufis kana caala hojjettanii wal arginaa abdii jedhu qabna. Biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaatti daayireektarii Dileessuu Koorniyaa aadde Masalachi Tasammaa biiroon isaanii hojiilee tola ooltummaan waggaa waggaadhaan idileeffatee hojjechaa jiruun deeggarsa meeshaalee barnootaatiin ala barattoota harka qalleeyyii barsiisaa jiraachuu fi namoota dhiiga isaanii keessa vaayirasiin HIV/AIDS jirus deeggarsa taasisaa akka jiranii fi namoota harka qalleeyyii mana isaanii suphisiisuu fi ijaaraa jiraachuullee kaasaniiru. Akka biirootti of danda'eetu hojjetaan biiroo mindaasaarraa kutuudhaan mana harka qalleeyyii manni irratti jigee ol qabuu dadhabdee ol kaasuudhaan mana sadarkaasaa eeggate meeshaa mana keessaa guutuudhaan waggaa waggaan ni ijaaraa jirra. Gara 50 ni ijaarranneetu amma ammaatti naannoo 300 irra geenyeerra. Kanaaf hojii guddaadha. Kana mana kana qofaatu hin ta'in ijoollee haatiif abbaan isaanii harka qalleeyyii ta'anii dheebuu barumsaatuu qabanii sababa meeshaalee barnootaa dhabiinsaan sababayyummaadhaan warra manatti ol deebi'anis immoo amma humni keenya danda'e ijoollee kana bira jirra jechuudhaan waggaa waggaadhaan dabtara kana ispoonsara barbaaduudhaan kolleejjota keenya enterpiraayizota keenya qindeessuudhaan walitti qabne biiroo dhimma dubartiitti barabaraanii ilaachaatii jirra jechuudha. Barattoota 32 dhaabbiidhaan kan nuti gargaaraa jirru jechuudha. Isaan kana keessaa naannoo hoolataatti haadhaaf abbaan qaban ijoolleen 2 barsiisaa jirra. Kana barsiisuu qofaatu hin ta'in mana siin qaban turaniyyuu mana sadarkaasaa eeggates ijaarree itti gashineerra jechuudha. Sadarkaa olaanaatti barsiisnee achisoo eebbifamanii ba'an immoo of dandeessisnee siidmanii laannee fi hojiitti gormeessinee galchineetu kan baasnu malee callisnee baasnamin jechuudha. Itti aansuudhaan immoo maanguddoota HIV poozitiivii ta'anii akka qalleeyyii ta'an immoo naannoo 14dha kan nuti qabnu. 14 kanas immoo waggaa waggaadhaan dhaabbiidhaan gargaarraa jechuudha.